tanan nama sin qajeelchu taane tanan isin boojiyamtu nuti sin faana boojiyam in boojiyam generaalli waraana gaggeessu tooftaa baruutu sirra jira tooftaa beeku sirra jira dhaqasaa beeku sirra jira galasaa beeku sirra jira sana ta'uu baannan waraana boojisiisee gal boojiyamnaan immoo maa wanti gootu jiru waan duubana deemuun sirriitti Gaafiin hawaasaa sirnaan deebi'uu dhabuu isaatiin hawaasa komachiisuu waggoottan darban keessa nageenya akka boora'u lubbuun qaqqaaliiwwanii akka darbuu fi qabeenya akka barbadaa'uuf sababa ta'aa tureera. Kanarraa ka'uun haaromsatti kan seename uummanni Oromoo waltajjii haaromsaa irratti quuqqaa garaasaa haala kanaan waggoottan darban keessa waltajjiiwwan sadarkaa adda addaatti ta'ame irratti ibsachaa ture. Bara 96 achi jammaramee lafa meeqaataman nurraa fudhatan hoo dubbanne hin hidhamne nuyi moofaraa fi qambaraa fannifnee teenyee isiniin jennu gooftaa qabeenya keenya gadhiifnetti gadi deebinee isaanitti garbicha gallaachuudha nuti nuuf mana kiraati biyyi lafaa kennee deemu garuu ni gaafataman gaaf tokko waaqni fitadheera. Haqni waan bulfatan miti. Haqni waan yerootti eeggatan miti. Garuu lafa kanarratti lubbuu ol wanti gatii qabu hin jiru. Lubbuutii olitti sabni keenya uummanni keenya kan inni gatii kennuufi haqaafi. Lubbuusaa olitti. Gaafa haqni jalaa dabu, gaafa haqni dhugaan jalaa cabu, jalaa dhokatu obsan qabu. Hin dhukkubsatu. Kanaaf haqa uummata keenya jalaa saba keenya jalaa dhokate hamma dandeenyetti hammeeffannee jabaannee haqa kana haqni kunis gosa baay'ee qabdi al tokkotti halkan tokkotti ofii duubaannellee haqaaf hojjechuu jalqabnu. Haqa keessa maaltu jira? Kabaja saba keenyaatu jira. Ulfina saba keenyaatu jira. Isa bakkeetti baasu waltajjiitti baasu jenneet kanarraa kaanee waan bade waan cabe deemee saba keenya irratti uummata keenya irratti salphina qeesaa irratti itti fidaa dhufuu jalqabe waan tokko tokko hammeeffannee murteessuu sirreessuu jalqabe. Guddina magaalaa baay'ee itti gamman guddina jechuun garuu guddina hawaasa buqqisu guddina hawaasa dhiibu osoo hin ta'in guddina hawaasa hammatee hawaasa ofitti qabee jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiree magaallis yoo guddattu yoo miidhagdu nu gammachiisa. Obboluu as jedhi takka dudubanna obboluu as jedhi takka dudubanna wal jibbaadhisiti kotu wal gorfanna kotu wal gorfanna. Adda durummaan gaafiin hawaasa Oromoo waltajjii haaromsaa sadarkaa adda addaatti geggeeffamaa ture irratti kaasaa ture keessaa waa'een sirreeffamtoota seeraa isa ijoodha. Beektonni Oromoo mana hidhaa jiran hiikamaniin gaafii ijoo hawaasni Oromoo waltajjiiwwan haaromsaa argate mara irratti kaasaa turedha. Waa'ee hidhamtoota keenyaa, waa'ee Dr. Mararaa Guddinaa, waa'ee Dr. Alaaqalamaa sirriitti naa barreeffadhu. Gungummiin dargaggoota keenya birattis uummata keenyattis kan jiru duras achirraa ka'eera warra hidhamanii mana hidhaa jiru. Warri hidhamanii mana hidhaa jiran kun obboleessa keessan kaan abbaa keessan baanii isin bira taa'anii isuma isin qabsooftan kanaaf isuma immoo uummatatti dubbattanidha malee waan isaan qofaatti argatan maaltu jira? Homtuu hin jiru. Waan fudhatanii achi keessa taa'anis hin jiru yoo baanis wanti nurraa fudhatan hin jiru. Karaa gama keessaniin gorsis kennameefi kanum qabutti matu
namas biyyas lafas kanum qabanii wajjiniin haasa'u kanum qaban faana immoo dubbatu. Isinuu jirtu otoo isin jirtanuu maaliif taa'u gadi ba'anii isin faana hojjetanii qabeenya isaanis. ምህረት ዋና ነገር ነው። ምህረት ሲደረግ ደግሞ ምህረት አድራጊው መንግስት ሞገስ እየጨመረለት ይሄዳል። ክብር እየጨመረለት ይሄዳል። ምህረትን የማያደርግ ነው እግዚአብሔር ፊት የሚናቀው። እግዚአብሔር ምህረትን ከወደደ እኛም ደግሞ ከእግዚአብሔር በታች ስልጣኑን ወንበሩን እግዚአብሔር የሰጠን ሰዎች ምህረት ማድረግ አንድ የእግዚአብሔርን ልብ ያስደስታል። ሁለተኛ ደግሞ የህዝቡ የልብ ትርታ ጥያቄ ምላሽ ያገኛል። ዲፈምኒ ኢማጆዳ ዲፈምኒ yogodhamu qaama difama godhu mootummaaf kabajni isa barbaachisa. Waaqa birattis difama kan hin goone tuffatamaadha. Waaqni ammoo difama ni jaalata. Nuti warra waaqaa gadi jiru. Warri aangoo waaqni nuuf kenne difama gochuun keenya tokko waaqas gammachiifna. Lammaffaan gaaffii ummataaf deebii kennuu ta'a. Namoota hidhaman innis hin deebi'a. Waa lama gorsaan isinii qabu. Hidhamuun isaanii saba fayyadaan haa hidhaman. Namni taayitaa gadhiisu sabaaf ta'an haa gadhiisu. Garuu hidhamee saba fayyaduu qaba. Gaafa immoo hiikaman achi ba'an immoo sirba keessa gallee Muhammad Rajjeessu keessa akka hin galle of eeggadhaa. Isas hunda hin dandeenye, boo'ichas hin dandeenye, gammachuus hin dandeenye. Qeerroon Oromoos gaafiinsaa ijoon sirreeffamtoonni seeraa akka gallakkifaman keessattuu ayyoon Oromoo mana hidhaa jiran akka hiikaman bal'inaan gaafataa turan. Dimookiraasii jechuun isa kanadha. Hayyoota teenya taqara hidhamtee saba Oromootiif gaafattee quuqamte hunda afaan qeerroo Oromootiin pirezidantiin keenya kabajamoon keenya obbo Lammaanis ta'ee hooggantoonni isaa waliin jiran ittis haa du'anii ittis haa hidhamanii dhugaadhaan wal amannee toobaan uppiidiyoo qulqulluudha jennee akka nu itti amannu hayyoota keenya kan mirga ummata Oromoo gaafatanii hidhaman afaan qeerroo Oromootiin nu haa gaafatu. Isa xiyyaaqee ummata Oromoo ummata siyaasa jedhanii akkanumaan lafaa guuranii faradaan illee dhagaa jirra firdeen sun dhugaa qara ta'an beennu nama hafeere oduu si qabna jedhiile dhaamsa kana akkana miidiyaa kanaan kenni oduu si qabnaa kokkee kana qabdee namni hidhaa haa ba'u jetteetta Dr. Abiy waan san duubatti hin deebiin dhiirti yoo duutellee seenaan duuti siin jettee manguddoon si dhaamte jedhi. Mootummaan naannoo Oromiyaas gaaffii uummata Oromoo fi qeerroof gurra kennee hayaataan dhaggeeffachuun deebii kanaaf hawaasa waliin olis gadis qabsoo geggeessaa tureera. የማዕከላዊ ምርመራ ለረጅም ዘመናት ዜጎቻችን ሲኮላሹበት የነበረ ቤት እንዲዘጋ መወሰኑ አንድ ጉዳይ ሆኖ አጠቃላይ የፍትህ ስርዓቱንም ማየቱ አስፈላጊ እንደሆነም ታይቷል። Manneen amala sirreessaa maayikalaawii lammiileen keenya bara dheeraaf keessatti kolaafamaa turan akka cufamu murtaa'uunsaa dhimma tokko ta'ee waliigalteen sirna haqaa keenyaa bu'uurarraa ilaalamuun sirreessaa deemuun murteessaadha. Sirna haqaa mirkaneessuu keessatti fooyya'insi osoodhuma jiru garuu ammas roorroo fi komiin bal'aan hawaasa keenya biraa kan jirudha. Kallattii kanaan sirreeffamtoonni seeraa to'atamuurraa kaasee hanga murtii argachuutti akkasumas murtii boodas haalli qabiinsaa seeraaf seera qofaan ilaaluun akkuma jirutti ta'ee adeemsi qorannoo keenyaa sakattaamuu qaba. Dabalataanis hanqinni seeraa waan jiruuf qofa osoo hin taane mana amala sirreessaa keessatti qabatamaan haqummaan qabiinsi sirreeffamtootaa sakattaamee ilaalamuu qaba. Sirni tajaajila haqaa keenyaa sirriitti sakattaamee ilaalamuun wantoonni sirrachuu qabanis waliin akka ilaalaman xiyyeeffannaan kennamuufiin akka murtiin darbu ta'eera. Kun dhimma damee tajaajila haqaati. የህግ ግድፈት ሳይሆን በተግባር የፍርዱም ሂደት ፍትሃዊ መሆኑ ተግባራዊነቱ ላይ በሚገባ ተፈትሾ ከፍርድም በኋላ በማረሚያ ቤት የእስረኛ ያያዙም ጭምር በሙሉ የፍትህ ስርዓቱን ማየትና መፈተሽ አስፈላጊ የሆኑ የማስተካከያ ስራዎችም ጭምር መሰራት እንዳለባቸው በሚገባ ትኩረት ተሰጥቶ ከታዩትና ውሳኔም ከተላለፈባቸው ጉዳዮች አንዱ የፍትህ ዘርፍ ነው። ሴና ሞቱማ ናannoo Oromiyaa keessatti yeroo jalqabaaf
mootummaa fi ummanni wal dhaga'uun ilaaf ilaameen tokkummaa isaa cimsuun rakkoo jiruuf fala kaawwachuu eegalee jira. Ammallee mana seentee nu tokko keenya qabdee bakka nu nyaatte nu hooqaa waan jirtuuf adeemsa Oromoodha sirriitti itti geggeessaa waan jirtuuf jabaadhu si booda jirra jiraadhu sin gaariidha. Wallahi adeemsa gaarii jiraadhu galatoomuu. Ummanni Oromoo immoo obsaadha sababa lafsa mootiin hammatee wajjin jira warri irraa dhalcheera warraa uummateera wajjin uumameera. Otoo akka sanaati isaan kan barbaadan otoo as keessaa ibiddi qabate amma hin jaalatu ibiddi immoo hin qabatu immoo ilmi Oromoo immoo beekaadha naamusaan ilmi Oromoo beekaadha eenyumaafu ibiddi akka qabatu barbaadu isaan akka wal nyaannu barbaadu akka ijoolleen keenya hin guddanne akka ijoolleen keenya iddoo gaarii hin qaqqabne ijoolleen keenya bara ijoolleen keenya sammuun shi gaarii dhabe ibidda bara saayintistoota. Biyya Oromoo ton taane biyya alaayyuu tajaajilaa jiru. Kanaafu cimaa itti fufaa uummanni si wajjin jira Waaqayyo si wajjin jira galatoomaan jedha. Taphni bara ABO jedhanii taphni bara OFICO jedhanii taphni bara OPDO jedhanii taphni bara asiifachi nu qoqqoodan aduun itti dheera tokko ta'a. Lammaa Magarsaa naaf jiraatu. Seeraan ani bitti qaana ibaase. Oromoon mirga isaatii hojjetu warra biraatiin tokko ta'e biyyattii kana dagaagsisu. Tokkummaan biyya kanaa sakandii tokkoof shakkii keessa galuu hin qabu. Tokkummaan keenya garuu dimokiraatawaa ta'u. Walqixxummaa nageenya hunduu abbaa biyyaa ta'ee kan itti jiraatu ta'uu qaba. Harki harka nyaatu diina ofii malee harki harkaan hin lolu diina ofii malee nutu eenyutu nu jaale eenyutu nu jaale. Gaafii uummanni Oromoo qeerroo fi mootummaan naannoo Oromiyaa wal dhaggeeffachuun waliin qabsaa'aa turan amma bu'uurarraa deebii argachuu eegalee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa haaromsaas sirreeffamtoota seeraa 30,000 ta'aniif dhiifama gochuun hawaasatti akka makaman taasisee jira. Dhiifamni nuuf godhame haalaan bareedaadha itti gammannee jira jechuudha. Maatii keenyatti dabalamuu keenyaan baay'ee itti gammanneerra hin gammannaa kana Hayile Sillaasees kan Dargiis kanan tuquu dhaqeef qabsoodhum keessan ture jechuu barbaadetan qabsoon keessa ture kana har'a bu'aana argateera. Carraa kana immoo argachuu keenyaaf mootummaa naannoo Oromiyaa keenyaa fi hooggansa keenya guddaa galateeffannaa. Karaa dimokiraatawaa ta'ee misooma keenya irratti bobbaanee uummata keenya wajjin misooma gaarii kan hojjannu ta'uuf qophii taanee kan ba'aa jirru jechuudha. Kallattii mootummaan naannoo Oromiyaa nu akeeku kana caala nullee kana caala qaama sirreessuu qabutti simaa nullee ofillee mootuu nagaaf tasgabbii naannoo keenya keessatti uumsisaa waardiyaa nagaa ta'a. Misoomatti bobba'uudhaaf qophiidha. Wanti nu godhuu qabnu yoo asii galle mootummaa keenya cinaa hiriirree nagaa biyya keenyaa kabachiifnee misooma keenya kan kalee gufate san gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf abdii guddaa qabna. Namoonni keenya baay'ee hidhamanii baay'ee miikamaa jiru. Kanaaf isaanis abdii godhanneerra abdii godhachaa jira. Maaliif hiika mootummaan nama hidhame yaada dimokiraasiitu jabaataa deemi. Akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti sababa adda addaatiin namoota hidhamanii murtiin irratti kennamee mana adabaa jiran dhiifamni akka inni ta'uu fi murteessinee jira. Warri murtii argatanii mana sirreessaa jiran baay'een isaanii inni xinnaan waggaa 5 hanga waggaa 15 warra itti murtaa'ee mana sirreessaa keessa jiranii jara kanaaf dhiifamni akka inni taasifamu kan ta'e inni lammaffaa beellama irra kan jiran etuu murtiin argatiin mana murtiitti kan deddeebi'aa turanii fi haa to'ataman jedhamanii barbaadamaa kan jiran gara nama 807 kan ta'an himanni isaanii addaan akka ni citu waan xinnaaf waan guddaadhaan walitti mufannee wal gaarreeffannee
haala siyaasaa keenyas waan yaadnus fiduu jijjiirama fiduu hin dandeenye biyya kana keessatti naannoo Oromiyaa keessattis. Kanaaf gara addunyaan deemuu danda'utu nurra jiraata. Siyaasni addunyaa akkitti hojjetutti haala qabatamaa fi amala naannoo keenyaa fi biyya keenyaatiin hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Sanammoo tokko jennee hin jalqabnu yoo taane gara sanatti deemuu hin dandeenye. Daandii gara sanatti nu imalsiisuu danda'u yoo warra jalqabuu baanne utaallee iddoo sana galuu hin dandeenyu waan ta'eef deemee namoota kana hundaaf dhiifama yommuu taasisu mootummaan naannoo Oromiyaa haala qilleensaa fi haala siyaasa naannoo keenya geeddaruudhaaf kan nuti barbaadu. Hayyoota Oromoo kanneen akka Dr. Mararaa Guddinaa, Baqqalaa Garbaa fa'aa dabalatee akka hiikaman taasisamuun immoo waadaan seenamee hojiitti hiikamaa jiraachuuf agarsiistuu cimaadha. Murtii murteessan sana gara fuulduraatti hojiitti jijjiiranii saba biyya kanaatii nagaa kennuudhaaf qophii yoo qabaatanii baay'ee deemnaa jechuudha. Mormituun biyya kanaas calqaban kana bayeessa calqabdanii jennee karaa walakkaatti wal arguudhaaf jira kana osaan karaa walakkaatti dhufuudhaaf barbaadanii karaa walakkaatti wal arguudhaaf nutis socho'uun nurra jira. Har'a nuti namoota mana hidhaatii ba'an simachuudhaaf olii gadi deemnee ayyaana kabajaa jirra ta'a. Warri qabsoon keenya kun haga kana cimee itti fufuu isaanii qaban immoo yoona shirra isaan xaxaa jira beeknu. Kanaaf yoomii taanaan gidduu keenya qilleensa otoo hin galchin dhaabaan utuu waliin fo'in amantiin utuu waliin fo'in kutaa adda addaatiin utuu waliin fo'in biyya keenya tokkummaadhaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu barbaadudha. Biyya kana keessatti sirna dimookiraasii dagaagsuuf bifa uummanni qixa sirriitiin itti hirmaateen qabsoo finiinsuuf waaca'iin hedduu gaggeeffameera. Deemsa deemne keessatti hanqinaa fi cimina jiru addaan baasuudhaan dirreen dimookiraasii bal'achuu qaba. Dhiphachuun dirree dimookiraasii nu fayyadu jechuudhaan ijjannoon fudhatame akka dhaabbata dimookiraasummaa uummata Oromootti hidhamtoonni gallakkifamuu qabu. Bakka hidhamtoonni itti dararamanis misooma uummataatiif ooluu qaba malee kan uummanni keenya itti dararamuu ta'uu hin qabu jechuudhaan har'aan ga'uun danda'amee jira. Hiikamuun sirreeffamtoota seeraa kun kallattii hundaanuu hawaasa Oromoo fi maatii sirreeffamtootaatti gammachuu cimaa horee jira. Kenna Lammaa Magarsaa jijjiirama eegasii haaromsaaf fideetiin jedhe jijjiirama argitee jijjiirama atamtamaati kun waan inni dalage kun argitee alaa fi keessaa waan jedheef adiyoon engadda eegasii kabaaseetiin jedhe jijjiirama hama fide. Kanaaf Lammaa Magarsaa umrii ammallee rabbi isa haa dheeressu. Ammas of fuulduras kana caala waan dalaguu barbaannuuf ammaaf gammachuu guddatu nutti dhagame. Amma yeroon isaa yeroo itti wal qoodan miti. Yeroo itti siyaasaan adda wal baasan miti. Yeroo itti paartiidhaan adda wal qoodan miti. Yeroo itti amantaan wal qoodan miti. Amma yeroo itti tokko ta'anii kaanii mirga ofiif qabsaa'anidha. Sabboonummaa dimookiraasii jechuun waa'ee Oromummaa dubbachuu sodaachuu jechuu miti. Nama Oromummaatti boonu nama immoo saba kaan nama kaan kabajuuf jaallatu bakka barbaachisaa ta'etti immoo gargaaruudhaaf qophaa'ate jechuudha. Ammas mootummaan dhimma eegale kana cimsee gaafii uummataaf deebii laachaa deemuutu murteessaadha. Sirreeffamtoota seeraa hiikuun gaafii uummataaf deebituun akkuma eegalame waadaa yeroo darbe seename irraa jalaan deebisaa deemuuf addawaawin cimee hojjechuutu dirqama ta'a. Mirga uummata keenyaaf tokkummaa uummata keenyaaf hamma hojjennetti wanti irraa dhaabbannu hin jiru. Hin hojjenne. Eenyuun isiniin qabanne uummata keenya qabanne eenyuun dhageenye jaarsolii keenya nama bule nama beeku qabanne dhageenye hin hojjenne. Waan duumessaa'uu jalqabeedhaaf hojii keenya irraatiin dhaabbanne. Idduma duumessa sanas hin laallu hojiin keenya baay'eedha. Hojii baay'ee qabna waan qabanne sana humna qabnu hundaan hojjenne. Kan seera jallisee
baase hati teenya tekka maaltu addaan nu baase maaltu addaan nu baase maaltu addaan nu baase maaltu addaan nu baase maaltu addaan nu baase. Uummanni Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa yeroon wal dhaggeeffachuun tokko ta'uun hojjechuun irraa eegamu ammaadha. Yeroon ammarra geenyee jirru yeroo qabsoo abshaalummaa cimaa gaafatudha. Tokko ta'uu fi wal dhaggeeffachuun hojjechuun qabsoo uummata Oromoo daraan finiinsuudhaan galma edame bira ga'uuf gargaara waan ta'eef tokkummaan hirreedha. Gaafiin nu gaafannus hiriirri baanus tarsiimoodhaan ta'uu qaba. Hayyuu keenya dhaga'uu danda'uu qabna. Hoogganaa keenya dhaga'uu danda'uu qabna. Namni hoogganaa hin qabne namni hayyuu hin dhageenye bakka kamuu hin ga'u. Kanaaf nuti ka hoogganamuu ni qabnu abbootii gadaa qabna. Bulchaa biyyaa qabna. Hayyuu qabna. Isaan kana dhageenye adeemsa isaan nu kennaniin waan godhuu qabnu godhuudha. Kana jechuun ammoo gaafiin qabnu gaafiin mirgaa duubatti adeemuu jechuu miti. Kanaaf adeemsa isaan irra nu dhaaban irra dhaabannee gaafii kenna hamma jechuun wareegama lubbutti yoo nu kaffalchiisallee yoo ta'e lubbuu keenya kaffaluudhaaf of qopheessuudha. Waan amma hojjetamaa jiru kan ammoo qixa tokkoon waliin hojjechuuf uummanni fi hooggansi oliillee dargaggeessillee itti dammaquu qaba. Dhimma Oromoof Oromiyaa irratti tokko taanee shira diinni nutti xaxu adda baasnee beeknee asaayimentiiwwan nutti kennamaa jiru. Guyyaa gara guyyaatti kan guyyaannis nutti kennama. Ka hooggansi keenya beeknu ka uummanni beeku jira. Ka uummanni hin beekne ka hooggansi beeku jira. Ka hayyoonni beeku ka uummanni hin beekne jira. Waan nu jalaa dhokattus Oromoon duriyyuu haxxii qaba. Sirna gadaa keessatti Oromoo wal dhageettii qaba. Gadaan Oromoo guutuudha. Wanti inni irraa hir'ate hin jiru. Haala bulchiinsaa istiraakcharii mataa isaa danda'een socho'a kan namu qabatamatti argaa jirra. Arrallee waan irreecha irratti abbootiin gadaa keenya kaasan irraa argaa jirra. Gaheen foollee maal akka ta'e ifatti argaa jirra. Gaheen dhimma nageenyaa irratti uummanni Oromoo socho'e qabu argaa jirra. Oromoon kaleessa sabaaf sablammii of keessaa hin buqqisne hammateeti kan jiraataa ture. Sirnoota darban keessatti illee yeroo jalqaba irraa ka'ee lafa fudhatamee eenyummaan fudhatamee maqaan jijjiiramee maqaan lafaa jijjiiramee maqaan bineensa bosonaa yeroo jijjiiramu sanuu uummanni Oromoo sabaaf sablammii of keessaa hin buqqisne. Arra soo ta'e Oromoon isa dhumaa irratti beekumsa irraa fudhatame san argachuu deebi'aa jira. Gaafa Oromoon beekumsa isaa argate gaafa eenyummaa isaa deeffate daangaa isaa keessatti uummata kamiyyuu sabaaf sablammii kamiyyuu qabatee socho'uu waan qabuuf waan shira diinnii fi kara sabsabdonni ifatti kaasaa jiran waan namoonni tokkummaa Oromoo jibban yeroo hundaa Oromoon akka ergamtuu barbaadan olaantummaan Oromoo akka mul'atu barbaadan hayyuun Oromoo akka keessa buluun barbaadan hooggansii fi uummanni akka afaan tokko ta'e dubbatu barbaadan Oromoon keessaa fi ala akka ol shakku godhama nuti har'a lagaan kutaan amantaan gosaan sabaan umriin saalaa wal qooduu hin qabnu dhimmi Oromoo nagalcha akka jennu ta'e dhimmi Oromoo nagalcha eenyuun hin galchu dhimmi Oromoo biyya kana ijaaruuf illee biyya kana tursiisuuf illee biyya kana ammoo qabannee waliin socho'uuf gaheen uummanni Oromoo qabu gaheen Oromiyaan qabu olaanaa akka ta'e diinota keenyaaf illee firoonni keenyallee qixa hubannoo qabaatanii assaayimentii diini nutti ifatti itti dammaqee socho'uu qaba. Waan tokkoon garaa tokkoon akka duraa sana wal shakkuu nafee iftoominaan akkanatti waliin haasofne borullee namni dogoggorre hin jiru dogoggoraa keenyas immoo deeffannee kan karaarra jiru karaarra jirtaa itti fufi jennee kan dogoggore immoo lakki karaan kun nunoofu karaa kanatti deebina jennee mala walii kennine akka wal qabannee biyyittii keenya akka guddifnu. Tokkummaa amma dhufe kana jabeessanii tokkummaa amma dhufe kana akka gamaa gamana hin goone sirrumaan akkuma obbolammaan amma oofu kanatti jala hiriiranii akka qabsoota fiinxaan baasanii gaafadha. Amma yeroonsaa akkuma haftee abbaa malaa dubbii malaan ilaaluu yerootti jalqabna. Yeroo hunda ajandaa keenya kan hin taane irratti waan nuti hin beekne irratti abbaan barbaade ajandaa bucee nuu kennee achitti iyyinee sirbinee du'uun dhaabbachuu qaba. Tokkummaan keenya ammas cimee itti fufuu qaba. Wal dhaggeeffachuu eenyummaa Oromoo waan mirkaneessu duwwaa irratti bobba'u baanaan qabsoofnaan moo injifannoo keenya mirkaneessuu. Waan qabannee fuulduratti deemnee uummata keenya qabannee jijjiirama uummata keenyaaf hin hojjenna. Idduma sana jirra har'as
yoo hojjenne hojiin keenya hundi tokkummaa biyya kanaaf guddina biyya kanaaf wanti nuti hojjennu nama gargar baasuuf miti waliin jireenya gargar baasuuf miti Oromoo saba gaachuudhaaf har'a waan haaraa kan jalqabu miti jaarraate addunyaadhaaf agarsiisee jira addunyaadhaaf agarsiisee jira waan har'a jalqabnu waa beekne miti waa yaalamee argamee hin beekne miti eenyu wajjin jiraanne keenya goone waliin jiraanne waan qabnu waliin qoonne tokkummaa akka barbaannu agarsiisnee jirra har'a akka haaraatti namni kan nutti himu miti waliin jireenya bara meeqaaf biyya kana keessa ture kallattii kamiinuu hin diignu akka diigamus hin barbaannu kan nuti xaarruuf kan nuti hojjennuuf tokkummaan biyya kana tokkummaan sabaaf sablammootaa tokkummaa duwwaa ton ta'in walqixxummaan sabaaf sablammootaa biyya kana keessatti tokko ta'e hojjetaa jiru. Maqaaf waliin jiraachuu miti. Tokkummaan maqaadhaan dhufuu hin danda'u. Warra wal kabajne warra walqixxummaadhaan inni tokko quufe inni tokko beela'aa inni tokko argate inni tokko dhabaa inni tokko duroome inni tokko hiyyeessa ta'ee biyya keessa jiraannu arguu hinaafis hin qabsoofne. Uummanni Amaaraa uummata keenya Oromoo hunda baasnee ilaalu uummata keenya baagee sabaaf sablammoota uummata keenya homaa tokko wanni walirraa hin qabnu nuti tokko garaagarummaan qabu kan nuti barbaannu Oromoof Amaaraafis Somaaleedhaafis walqixxummaan haa jiraatu tokkummaadhaan haa jiraatu haqni haa jiraatu kana. Malino di be Amirka karasiri di me demna mokka